Misooma baadiyyaa keessatti kallattii mootummaan keenya hordofu gurguddaa sirna ijaaruu, barnootaaf teekinooloojiidhaan hawaasa ga'oomsuu, akkasuma immoo diinagdee cimaadhaan uummata keenya, qonnaan bulaa keenya ga'oomsuu kaayyoo guddaa godhateetti kan inni deemu. Keessattuu diinagdeedhaan uummata keenya ga'oomsuu keessatti, qonnaan bulaa ga'oomsuu keessatti misoomni baadiyyaa iddoo olaanaa qaba. Kaayyoowwan utubaa gurguddaa wabii midhaaniitiin of danda'u yookaan wabii nyaataa mirkaneessuu, alargee dabaluu, waan alaa galu immoo oomisha biyya keessaatiin bakka buusu, akkasumas carraa hojii bal'aa uumuun kaayyoo guddaa godhatee akka misooma baadiyyaatti sochii guddaa keessa kan inni jiramu. Egaa misoomni baadiyyaa yookaan misoomni qonnaa jennu GDP biyya keenyaa keessatti dhibbeentaa 33 hanga 37 naguuga jedhameeti kan laalamu. Akkasumas immoo ekspoortiidhaan dhibbeentaan 80 oomisha qonnaarraa kan argamu. Akkasuma galteen industirii kan ta'an oomishni akka galteetti industiriin fayyadamu dhibbeentaa 70 ta'a jedhamee tilmaamamaa jechuudha. Kanaaf gahee kana keessattuu qabaate akka misooma baadiyyaatti keessattuu mootummaan jijjiirama, mootummaan naannoo keenyaa misooma baadiyyaa keessattuu misooma qonnaa wajjiniin hudhaaleen qonni keenya akka hin ceene taasisan, hudhaaleen jajjaboon misooma baadiyyaa keessa jiran maalinni kan jedhu qorattootaa fi qorannoodhaaf iddoo guddaa kennuudhaan qorannaa babal'aan gaggeeffamaa tureera.